Salaamaaleykum akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'u egaa hordoftootan kiyya barumsarraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala waatisaapbii lakkoofsa Ameerikaatiin banachuu dandeessinuun isin barsiisa egaa lakkoofsa Ameerikaatiin waatisaapbii banachuudhaaf appilikeeshinii sadii isin barbaachisa tokko VPN dha lammaffaan ammoo kan lakkoofsa firii irraa baafannu tekstimii app jedhama sadaffaan ammoo WhatsApp business jechuudha isin galee WhatsAppiin hundinuu ni ta'a WhatsApp ka duraan qabnu hin balleessinu jettan jechuudha Play Store keessa galtanii WhatsApp business download godhatanii ittiin banachuu dandeessu jechuudha isin galee egaa appilikeeshinii kana sadanuu Play Store keessaa kan argattan jechuudha linkii appilikeeshiniidha viidiyoo kana descriptionii jalaan isin kaa'a jechuudha isin galee egaa hordoftoota kiyyaa isteepii isaadha tokko tokkoon isinitti agarsiisaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan nafaana turaan hordofaa isin jechuudha. Egaa hordoftootaan kiyya warroonni YouTube chaanaala kiyyaa faarootaatan barumsa dabalataa argachuudhaaf subscribe godhaadhaa yeroo subscribe gootan mallattoo notification sana click itti godhaadhaa achi booda all ka jettuun irratti godhaa jechuudha barumsi keenya tokkolleen akka isin hin dabarre jechuudha isin galee. Akka yeroo YouTube chaanaala keenya irratti viidiyoo gallakkifne direct notification mobaayila keessan irratti isin dhufu jechuudha isin galee. Egaa hordoftoota kiyya akkasuma barumsa keenya yoo jaalattan viidiyoo keenya laayik godhaadhaa gaafii garagaraadhaa qabaatan koomentii jalatti nu barreessuu ni dandeessanii. Egaa gammanumaan gama barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaana turaan hordofaa isin jaa'ubsaan. Egaa hordoftoota kiyya lakkoofsa Ameerikaatiin WhatsApp banachuudhaaf appilikeeshinii kana sadan nu barbaachisa jechuudha. Dursoonni goota nama VPN connect godhatan jechuudha. VPN irratti kilik ni gootanii yeroo haala kanaan achi booda akira gadii barreeffama gadii jechuudha continue with addis ka jettuun kilik ni gootu jechuudha. Achi booda select service ka jechuun ammoo server kana jechuudha irratti kilik gootanii United States filattu jechuudha. Achi booda connect gootu jechuudha. BSS kuni close ka jechuun kilik gootanii irraa baasan egaa amma kana akkuma argaa jirtan connect ta'ee jira jechuudha. Kun asirratti qulfii fidee jira jechuudha isin galee. Achi booda jechuudha ammoo inni gootan text app kan lakkoofsa free irraa argatan kana irratti kilik gootu jechuudha. Egaa achi booda hanga isin barnee eeggattu haala kanaas isin fide jechuudha. Yeroo haala kanaas isin fide akkatti gama birgatti ni buttanii achi booda get start ka jechuun kilik itti gootu jechuudha. Achi booda haala kanaas isin fide jechuudha. Yeroo haala kanaas isin fide create any account ka jechuun jechuudha. Kana olii kana jechuudha irratti kilik ni gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan lakkoofsa free isinii baasa jechuudha. Isin galee lakkoofsa kana hunda banachuu ni dandeessu jechuudha. Lakkoofsa kana keessaa lakkoofsa isinitti tole jechuudha. Kanneen keessa kan isinitti toleen WhatsApp banachuu dandeessan jechuudha isin galee filattanii jechuudha isin galee kan jaalattan jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma kan filadhuuti kanuma olii kanaa filadhuun fakkeenyaaf isin galee kanuma olii kana jechuudha. Okay WhatsApp irraa seenaa WhatsApp haala kanaas ni dhufa agree and continue ka jechuun kilik ni gootanii achi booda bantuu biyyee jirtanii waliin isin fida qastii sana kilik itti gootaniiti. Ameerikaa filattu jechuudha Yuunaayitid Isteetsi jechuudha isin galee haala kanaan jechuudha amma achitti deebineeti lakkoofsa san fudhanna jechuudha lakkoofsichi kan osoo awwalaa kana jechuudha 5 duwwaa ammallee 5 duwwaa 2 5 duwwaa 2 2 no hin dawangore kan olii kana jechuudha 5 duwwaa 2 9 9 5 duwwaa 2 9 9 6 6 inshallah lakkoofsa bareeda 6 6 ammallee itti deebi'ee 6 6 gajee 2 6 5 2 6 5 okay ammoo inni gosa jechuudha next click itti gootu jechuudha ini galee next click yeroo itti gootan okay click gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan okay click gootu jechuudha ammallee amma deebitanii lakkoofsa bira dhuftu jechuudha. Ini galee
inoo kana jechuun tokko shan duwwaa lama sagal sagal jaha jaha kana olii kanaaf filadha jechuudhani kilik irratti gootan jechuudha lakkoofsa filata san irratti confirm this number kajoo kana kilik gootu jechuun mallee okay halloo kilik gootu jechuun mallee amma wanni gootan jechuudha haala kanaaf sinii bana imeelii itti guutu jechuudha sinii galee imeelii barbaadan jechuudha kana keessa osoo hin taane fakkeenya akkanumatti akira garuu at gmail.com kana sirriitti barreessuu qabdu jechuudha sinii galee achi booda wanni gootan ammallee kana paaspoortiidha paaspoortii itti guutu jechuudha haala kana yaani paaspoortii gosuma barbaadan jechuudha kun immoo umriidha umrii feetan 8 ni filattanii kun ammallee kun faamilii fi maayilii sanii isa barbaadanii filatan jechuudha achi booda wanni gootan jechuudha reejistar kajoo kana kilik gootu jechuudha as gadi kana jechuudha isinii galee ini galee haala kanaan jechuudha hanga inni bana obsaan eeggatanii egaa nuu banuu jira obsaan eeggatu jechuudha viidiyoo kana hanga xumuraa daawwadhaa jechuudha steepii isaadha tokko tokkoon nu isinitti agarsiisa jechuudha okay haala kanaan isinii fide jedha jechuudha yeroo haala kanaan isinii fide haala kanaan argutti jirtanii lakkoofsi inni silatti banadhee suni shan duwwaa lama sagal sagal jaha jaha lama jaha shan kan jiru jechuudha isinii galee amma wanni gootan jechuudha amma wanni godhamu eksii kanan dhiyootanii irraa baatu jechuudha haala kana egaa kanoo lakkoofsichi kanoo kana jechuudha okay amma wanni gootan jechuudha amma wanni gootan kana keessa ni baatu jechuudha kana keessaa baataniiti siitingii mobaayila keessan irra galtu achi booda application manager yookiin app kajoo irratti kilik gootaniiti bakka applicationii hundatti argatan jechuudha applicationii tekstimii san barbaadu jechuudha isinii galee okay nama argadde yeroo argatan kilik irratti gootaniiti asirratti jechuudha formation kajoo irratti kilik gootaniiti akka isinii bilbilee yookiin koodii isinii kennu jechuudha kana ni bantu jechuudha mikrafoon poon kana jee yaani hunda kana ni bantu isinii galee haala kanaan jechuudha amma wanni gootan maal gootanii WhatsApp isin irra dhuftanii bakka call me ijoo kana kilik gootu jechuudha akka isinii bilbilee koodii isinii kennu jechuudha isinii galee call me kilik gootu egaa ani kilik itti haa godhuuti achi booda niin eeggadha jechuudha hanga naa bilbilu amma walumaan laala ni bilbila jechuudha isinii galee egaa kun akkuma argaa jirtan bilbilee jira jechuudha isinii galee accept kilik gootanii egaa hordoftoon kiyya akkuma argaa jirtan jechuudha naa bilbilee koodii naa kennee jira jechuudha itti naqan jira jechuudha koodiidha continue kilik itti godha jechuudha halloon kilik itti godha malleedha ammallee halloon kilik itti godha okay ammallee maqaa ni barreeffatu jechuudha maqaa keessanii Coba anda kasih klik itu gootanii achi booda haala kanaan isinii banaa jechuudha bifuma argaa jirtan kanaan nootana klik itti godha jechuudha egaa haaluma argaa jirtan kanaan banamee jira jechuudha isinii galee kan amma lakkoofsa keenya argachuudhaaf siitiin irra galle egaa account eessatti argama isaa lakkoofsi kan akkuma argaa jirtan jechuudha lakkoofsi kan asirratti argama jechuudha lakkoofsi ani banee suni shan duwwaa lama sagal sagal jaha jaha lama jaha shan kan jiru kana jechuudha isinii galee egaa haala kanaan salphumatti lakkoofsa Ameerikaatiin waatsaappii banachuu yookiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik godhaadha
yaada biraadhaa gaafii garagaraa qabaatan komentii jalatti nu barreessaa waan hordoftaniif galatooma.